Sa'aatii dheeraaf qo'atta garuu yeroo qormaataa waan hunda ni dagatta. Ani qo'adheera garuu qormaanni baay'ee cimaa ture jettee beektaa? Barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa irraa eegalee hanga barattoota yuunivarsiitii guutuu biyyaatti baay'een isaanii dogoggora yeroo qo'annaa wal fakkaataa hojjetu. Dogoggora kanas kan raawwatan osoo hin hubatiin. Barattoota koo suur-sagalee keenya har'aa keessatti dogoggoroota yeroo qo'annaa keessanitti gochaa turtan 5 sinittan hima. Akkasumas akkaataa dogoggora kana sirreessuu dandeessan siniif hannama. Barumsi humna guddaa jireenya keenya jijjiiruu danda'udha. Haa ta'u malee cimnee barachuu fi qo'achuu qofti gahaa miti. Ogummaadhaan qo'achuu qabna. Yeroo dheeraaf qo'achuu qofti gahaa miti. Dogoggoroota yeroo qo'annaa keenyaa hojjennu shanan keessaa inni jalqabaa karoora malee qo'achuudha. Yookiis immoo no pilaan kan jennu jechuudha. Akkas jechuun waan hojjennu osoo hin beekiin eegaluu jechuudha. Karoora malee qo'achuun karaa osoo hin beekiin imaluu waliin tokko. Furmaata dogoggora kanaas karoora qo'annaa salphaa baafachuu yookiis immoo taayim teebil kan jennu karoora baafadhu. Yeroo kee daangessi waan dubbiftu adda baasi. Wantoota kana hojiirra yoo oolchite dogoggora tokkoffaa furteetta jechuudha. Dogoggorri lammaffaan mala dubbisa dadhabaa yookiis immoo paasiif riidingii kan jennu jechuudha. Si'aashaan waan tokko irra deddeebii dubbisuun hubachuu jechuu miti. Dogoggora kana akkamiin sirreessina kan jedhuuf mala aktiiv laarning jedhamu fayyadamuun. Aktiiv laarning jechuun jalqaba waan qo'atte jechoota dhuunfaa kee fayyadamii ibsi. Waan qo'atte hiriyyaa kee yookiis immoo nama si bira jiru barsiisi. Itti aansuun of qori. Dogoggorri sadaffaan qormaata erga gahee qofa qo'achuudha yookiis immoo last minute studying kan jennu jechuudha. Kun dhiphachuu, rifachuu fi hirriba dhabuutti nama geessa. Furmaata dogoggora kanaa guyyaa hunda xiqqoo qo'achuudha. Yeroo hunda osoo addaan hin kutiin yoo qo'anne dhiphina kana irraa of oolchineerra. Dogoggorri arfaffaan fayyummaa keenyaaf dursa kennuu dhabuudha. Yookiis immoo ignoring our health kan jennu jechuudha. Hirriba dhabuun milkaa'ina waliin gitu. Kanaaf hirriba gahaa rafi, bishaan dhugi, ispoortii hojjedhu, boqonnaa fudhadhu. Sababni isaa iyyuu qaamni fayyaan sammuu cimaa deeggara waan jedhamuuf. Dogoggorri shanaffaan yaada gadhee yookiis immoo negatiiv tiinkiingi kan jennu jechuudha. Barattoonni hedduun qormaanni osoo hin jalqabiin ni kufu. Waan gaarii yaadi nan danda'a jechuudhaan jalqabi. Waan ulfaataan akka hin jirre ofitti himi. Of qopheessuu fi ofitti amanamummaan aadaa siif ta'uu qaba. Kanaaf barattoota koo karoora yoo baafanne, aktiiv laarningii hojiirra yoo oolchine, yeroo hunda qo'annaa keenyarraa yoo fagaachuu dhiifne, fayyummaa keenyaaf yoo eeggannee fi waan gaarii yaadutti yoo amanne dogoggora shanan kana sirreessuun waa qormaata keenyaaf fooyyessuu ni dandeenya. Viidiyoon kun yoo isin gargaare laayikii fi sabiskiraayib godhaa. Akkasumas I will study smart jechuudhaan komentii godhaa. Egereen kee waan irra hojjetteen ijaarama. Hanga mata duree biraa wal agarrutti nagaan naaf turaa.